السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما داوت توتف كبجم توتا أورومان هرجع كونو فيديو كتف جنة رجع شودا نموني جا هنگام متأتي مالي سورة نمولا نه مالي فيديو نمولا رجع تاني غافيا ددا كنا كفتان كونو تيجا هرّا فيديو كتف جنة هرّا مال كبتة دفتجتشون كيسان هنولو كنوتي ونين كبدي دفلين ماتي جالالاتي في ماتي كبجا دكتور نافيادي جيتو يسينيب كبدي دفيتين جدّا باية كولفتو باية تبتو إيجا ماتي جالala Rugarabbi baay'ee dinqisiifadha baay'ee jechuun nagamachiisanii kanaaf gaa har'a mee reakshinii bareedaa irratti goona akkasumallee waliin kolfaa waliin bashannanaa jechuudha ayyuu fi Dr. Naaviyaadiin dhugaa baay'ee namatti tolanii maatii isaanii guutuu waliin yeroo bashannananii akkasitti gaa yeroo gaarii dabarsanii mee waliin ilaalla hundumaafuu viidiyoo laayik godhuu hin dagatiin akkasumallee gaa namoonni mee ati maaliif suuraan hin mul'anne jettanii kunooti suuraan keenya subscribe godhaa chaanala moo kan yeroo dheeraaf miidiyaa adda addaa irratti gama chaanala Oxygen Media Network yookaan page Facebook Oxygen Media Network TV akkasumallee gama YouTube Oromaanin TikTok Oromaanin isin barsiisaa ture yeroo dheeraa nama kana jechuudha. Kanaafuu akkamiin akka isin support itti gootanarra isin argisiisa. Viidiyoon kun view isaa ol ka'uu qaba jechuudha baay'ee maaliif harragaa akka nama ganaa chaanala jalqabuute jechuudha maaliif harra fuula kiyya argita waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya walumaan gara viidiyoo deemna viidiyoo ilaallee walitti deebina. Subscribe jedhee. Akabbo. Subscribe godhan. Subscribe. Top jedhaan jedha. Top miti. Subscribe godhaa jedhe. Adoon jedha. Ila wanto YouTube video kan wallahi baay'ee nama kolfiti. Dargaa bana naannoo. Subscribe godhaarin ila warri armee ko jaallattan subscribe kuma kudha arganna qarshii kuma kudha kennaaf subscribe tokko jechuudha. Isa gadi yoo ta'e kennamu jechuudha. Kanaaf dafi dubbatadhu. Subscribe godhaa. Subscribe. Subscribe godhaa. Egaa kabajaamtu subscribe godhaa kuma kudhan subscribe argannan qarshii kuma kudhan kennaaf jechuudha. Dhuguma sinti agarsiise deebisee dhufee baay'ee. Egaa sagantaa har'aatiin waliin taphachuudhaaf gareetti qoodamnee jirra. Har'ammoo sagantaa kana immoo jalqaba eenyu kan gaggeessu sagantaa keenya kana kan gaggeessu kan gaaffii sin gaafadha. Namni mo'ateef badhaasa qaba. Gareedhaan wal qoodaa nuun jedhaniiru. Gareedhaan wal qoodnee jirra. Gara isheetti deebisu moo gareen keenya jalqaba wal ibsinu moo isitu fudhata sagantaa? Ay wal ibsaa rakkoo. Egaa garee lama jira. Garee obbo Geetuu gaa kunoo sooretti addee armee milkii isaanii fi obbo Geetuun garee tokko ta'aniiru. Dr. Naafiyaadii fi addeenyudha. Adda Warqinash. Adda Warqinash namarraa immoo garee tokko. Adda Warqinash. Eenyutu injifatetti meesti barreessaa mee komentii irra jalqaba. Kun beekamaadha. Eenyutu injifate? Nuti injifate. Harmeetu injifate. Nuti injifate. Ani harmee injifatan jedha. Kot. Cheers. Wow. Abdel kaba sontare nu sermoni keenya dhumarratti. Inni injifannaa kot. Gaaffii gaafatamu hundumaa deebisuu qabna. Kanaaf gara sagantaa kana maal akka ta'e nu ibsitii gara feenetitti sin dabarsinu. Wow. Ishi garee lamaniifuu gaaffii jaatu ni qophaa'eera. Akkasumas gaaffiin kun badhaasa qabaa jechuudha. Gaaffii ja'a gaafa ta'u gaaffii 12. Gaaffii 12 yoo injifattani gaaffii tokkotti qarshii 200 qabdu. Gaaffii 12tu suni dhiyaateera. Gaaffii 12 keessaa gaaffiin 4 gaaffii afaanidha. Gaaffii afaanii jechuun afaanota ergisaarraa kan dhufan jechuudha. Sana afaan Oromoodhaan ibsitu. Gaaffiin afaan immoo akshinii. Dubbannee agarsiifnu moo harkaan agarsiisu isin keessaa amma fakkeenyaaf garee geetufaa keessaati. Namni tokko kee filatanii jechuudha yookiin geetu yookiin sifoo namni tokko filatamee akshiniidhaan agarsiisaaf. Isheen akshinii yoo agarsiiste inni immoo deebii afaanii ibsaaf jechuudha. Inni 30 qabdu sekoondii 30 gidduutti daftanii deebisuu qabdu. Pireezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu? Taayyaa Asqasillaasee. Taayyaa Asqasillaasee. Garee kuni argatanii Ani immoo harmee deeggara gaarra harmee yoo mo'uu baatte. Gaaffii lakkoofsa lammaffaa akkas jedha. Biyyi warqii
baay'inaan oomishuun beekamtu eenyu jedhamti? Brazil. Congo. Abdaniitu. Gacarraa qabu. Deebisa maal? Biyyi baay'inaan oomishuun beekamtu Chaayinaa. Yeah. Lakkoofsa sadii. Nu bira. Simbira. Ishee. Sekendii 30 qabdu. Ashaangulliitiin afaan Oromootiin maal jedhama? Doktor Ayyuun itti maa jirti laala itti maaliif harmeetti himne? Dafa yeroo dhumaadha. Dhugumatti maal jedhama ashaangulliitiin afaan Oromootiin aanuu jira. Turkii. Afaan Oromootiin. Turkii. Turkii ko Turkii. Walakkaan dura. Kan dhumeera. Walakkaan dura. Itti dhiyaatee garuu indeebiin horgoggee jedhamti. Dhiyaatee Afraffaan. gaaffii lakkoofsa afraffaa kan qaban yeroo keessanitti fayyadama. Ishi silippariin afaan Oromootiin maal jedhama? Silippariin. Naxalaa caammaa. Deebiseera. As deebisee Afaan Oromootiin. Qubu qufcaambee. Deebisnee carraa tokko. Harmee adara. Ergendoo ergendoo. Ergendoo. Deebisnee hin danda'amne. Ergendee. Ergoggee. Silipperii. Sinjalaa goote. lakkoofsa kan bira. Faanjalee. Waan hin beekne maana gaafate. Gaaffii lakkoofsa 5 namni qabate. Nu bira. Simbira. Gaaffii jajjabduu gaafadhu. Jinjanaan afaan Oromootiin maal jedhama? Shooshilu. Fooyyeffadhaa. Shooshilu. Susubba. Susubbaan ta'u. Shooshilaan. Shooshilaan susubbiin si haa Waan lamaa Wallahi baay'ee nama qolsitu jubale. Gaaffii lakkoofsa 6 namni qabate. Afaan ammas. kun jaamoo sagalii. Jaadha. Simbira qabaadee maaltu ni qabdi. Ishi dhaggeeffadhaa gaaffii lakkoofsa 6ffaa. Saalooniin afaan Oromootiin maal jedhama? Saaloonii. Ayyuun itti maa jirti bar? Baaban baay'ee jabaa dammoo dhugaa dubbatu baay'ee jabaa gaaffii hedduu deebisaa jira. Tiraasiin afaan Oromootiin maal jedhama? Boraatii. Kan beeku maal kun salphaadha. Kan eenyu beeku. Gaaffii afaanii kanumaan xumuree irraa amma gara gaaffii keenya isa lammaffaatti ceenaa jechuudha. Gaaffii keenya lammaffaan isin gareen kunis namoota tokko filattu. Sirriitti deebisi. Gaafa rafan. Mataa jala kaasanii kan rafan. Tiraasii. Sirriitti deebiste. Maal ittiin ta'e? Ishoo maqaa ittiin dirigaa. Ittiin inni afaaniin hin dubbatamu. Afaan salaala sirriitti. Maali? Jaalala. Argattee jirti. Harmeen irra bu'uu qabdi dhugaa. Buddeenta shuu. Eelee. Wati. Daabbota shuu. Eeloo riganii biddeena itti godhuudha. Buddeenta shuu. Maanka.
እንደደስ Tumbo, dabo, tumbo, kita pakai budes. Marka, kuni pasta. Umauna flavor. Bidyena. Bisa. Saat bisa. Pizza. Ini Wallahi baay'ee nama kolfisiisan. Boja dugara bitu boja dera. Natala. Natalada. Gabi. Dugara bi gabi. Shashi. Awintina bada. Kallacha abbaa gadaa. Dugara bi kallacha abbaa gadaati. Akkana godhanii asirratti kan godhamu kallacha jechuudha. Kallacha hoggaa kallacha godhatanii kadhannaa godha jechuudha. Natala karatera. Man kopiya. Miti. Kallacha marme. Kallacha mar. Awintina muskali. Harmeen deebistee jirti. Dugara bi harmeen deebistee jirti. ايش انتم Bade, tiron sirat. Blackboardi. adunya gelap. Gabi, marka. Irreecha yeroo bishaan markaa malkeeffa irreeffatan jechuudha. Bokka. Argate kana eegaa. Irreecha dhugaa rabbi bishaan asiin faffacaafatte jechuudha yeroo irreecha dhaltu malkaa jechuudha. Itti ba. Itti kabaru. Baay'ee nama gammachiisa. Wagariya. Ufada waya. Wagariyaa miti. Bijama. Alifee kan jedha zaawwattoota kiyyaa. Paspoti barri. Ate te baga tiri rich. Ropa argateera. Hin barreessa. Raayitii si godha. Wati keessa funanani miicanii hojjetu wati. Argatteetti. Mana yaala? Marfee. Marfee waraanu kubsata. Mana yaalaa jechuudha. Health. Utaaddo kan Glucose. marfee kitbaati. Soorratti amma lakki. Mucaa. Yerusee. mucaa kun akka deebisee maal mucaa kun Deebisee itti argatte. mucaa kun sirriitti ilaali
Kata. Aslan. Afaan kee eeggatu. Kamera. Kamera. Argatte. Baku gabi tiri miti gajettu kun amma gabi gocha. Yani arga jira jechuudha arga jirti barkada. Ishi kabajamtoota irreessota keenya gareen kuni gaaffii sagal keessaa gaaffii jaha deebisuun baay'ee garee cimoo garee baay'ee gaaffii gurguddaan deebisadha. Wow. Badhaasa qarshii 2,000 fudhataniiru jechuudha. Budate. Beektanii kun harkatti fudhannee. Daawwattoota kiyya chaanaalaaf namoonni haaraa taatan laal bakka kan argitanii subscribe iddoo jettu tana tuquu hin dagatiin akkasumallee kunoo waan asirra jirtu tana like bakka jettu tana tuquu hin dagatiin akkasumallee koomantii tanarratti yaada keessan barreessuu hin dagatina share bakka jettu tana immoo xaqqi godhaati hiriyoota keessaniif share godhu hin dagatinaan isin jedha daawwattoota kiyya reakshinii irra asumarratti goolabama kan itti aanu hamma walitti deebinutti nagaa ta'an isin jedha isin jaalladha.